Kakuara jechuun maal jechuudha? Macaafa qulqulluu keenya keessaa Israa'eliin gaafa baasee Waaqayyo biyya Gibxiitii kakuu galeef waan karaatti gargaare miti. Waan inni karaatti gargaare rakkina isaanii argeeti. Garuu kakuu inni galeef kakuu haaraa qomoo addaa baasee sagalee addaatti dubbatee Waaqayyo dhagaa keessaa bishaan baaseera. Manna waaqarraa roobseera. Utubaa duumessaa utubaa ifaan gargaareera. Sun karaatti waan rakkataniif alaamaan Waaqayyo garuu Israa'eliidhaaf qabu kakuu haaraadha. Ilaa kunnu achitti galtu jedhee Waaqayyo biyya maqaa dha'ee lafa isaa wajjin haala biyya sanaa ekonomii biyya sanaa misooma biyya sanaatti mee Waaqayyo kakuu gale. Harka kee achi ol qabe Waaqayyo kakuu haaraa sii galeedha. Ata'ugaa galuudhaaf dhiisuun dhimma Israa'el ta'eetu jiru. Waa'ee keenya har'aatti deebina. Kiristaana maaltu dadhabsiise? Namni hundumtuu gaafa nuu kadhatu makiinaan sii bita jedha Waaqayyo jedha. Waaqayyo fedha keenya sin raawwata. Waan nuti hin feene sin raawwata. Fakkeenyaaf ani du'uun fedhu amma. Isin hin feetu? Anaaf du'uun kakuu koo miti. Garuu na ajjeesuu danda'a Waaqayyo. Kun fedha Zawudee miti, fedha Waaqayyooti. Waan fedhe duwwaanaaf raawwatu jenne kaartaa pilaanii baafne mana Elsheephii naa ijaarii jenna. Mana Elsheephii si ijaaruu dhaga'e utuuti mana biraan ga'in si ajjeesa. Fuudhi kee ji'aan tokkotu jira. Ilaa ji'arraan fuudhaa jettee utuu sargii biraan ga'in duuta. Ati fedhi kee sargiidha malee du'a miti. Waan nuti hin fedhes Waaqayyo hin godha. Ata'ugaa gara sagalee Waaqayyootti walii wajjin ilaalla. Macaafa qulqulluu keenya keessaa mee ba'uu boqonnaa 34 lakkoofsa 10 abbaan tokko baase. Kakuu haaraa. Kakuu keessa maaltu jira? Iski aannan keessa maaltu jira? Maa ittaan jiran? Dhadhaa jira. Erga aannan keessa dhadhaan jiraate kakuu keessa maaltu jira? Waaqayyo kakuu nuu galeera. Kidaanus ximinaalle. Kidaanu mindinnaw. Kakuummaa inni kakicha keessa maaltu jira? Lafa kanarra kan teessan nama miti mixiin iyyuu boolla qabdi. Garuu kakuun qabdu malee. Kanaaf utuu isheen hin beekin bokkaan roobee lolaan itti lola'ee mana ishee diiga. Kidaanus ximinaalle. Kidaanee sammaasa hundeetu no. Namni kakuu dhagee attam. Dhaggeeffadaa. Tokkoffaa Waaqayyo waadaa sii gala. Amee jedhaa iyyaakaati. Kakuu keessa eeggachuutu jira. Maaltu jira? Eeggachuu. Namni har'a ulfaa'ee har'a danda'u ji'a 9 baate eeggata. Namni har'a baratee har'a eebbifamee har'a hojiin argatu ganaa biyya lafaa har'a hojii barbaada. Namni har'a heerumee har'a mucaan argatu ganaa addunyaa eegee waan baay'ee ta'e mucaa argata. Waaqayyo akkasii jedha har'a kakuun siif haaressaa. Eeggadhu. Eeggadhu. Lama. Kakuu keessa maaltu jira? Obsa. Tigista. Waaqayyo dubbateera. Obsuudha. Dhaloota jalaa kan badee dubbii isaatti gammadee obsa dhabee dal'ane akka jedha sagalee Waaqayyoon aaruu keetiin aduun sitti dhiin jedha. Maaloo keetiin? Aaruu keetiin aduun sitti dhiin jedha. Kakuutti gammadee eeggachuu dadhabuudhaan hin aare taanaan lafatutti dhi'e. Kanaaf kakuu keessa obsa jira. Sadaffaa kakuu eeggachuudhaaf kadhachuutu jira. Kissiin biyya keenyaa olii yannoo qaba. Amma sabbariittan deemadha namni keenya. Garuu kakuu Waaqayyo isaaf kakate ol deebisee yoom fiddan jedhu. Yoom raawwattan jedhu. Kanaaf kakuu keessatti kadhachuutu jira. Yoom naa raawwatta. Amma kanan du'a macaafa qulqulluu walii wajji ilaalla. Kakuu keessaa miidhamuutu jira.
Inna gaama. Namni makiinaa cabse ashuraansii qaba. Namni xiitii rukute xurataa qaba. Namni kakuun cabse ashuraansii qabu. Inni eeggata waan ta'eef. Sineepisaa biyya kee keessaa ba'i 11. Sineepisaa ka'ii sokki. Abrahaam eebba dhagee akka qofa akka keerra. Hin miidhame. Algaarraa ka'ee koshiinaa ciise. Mana isaa keessatti fatanaatu dhiyaate. Waan Abrahaam ta'e hin dhume waggaa 100 taa'e. Harka keessa ol kaase. Hin dhumtayyuu maleessanii Waaqayyo jedhee raawwata. Amayyuu harkaa fudhachaa jirtan. Abbaan kakuu eenyuudhaas keessa. Boqqolloo ija tokko dhaabnee muka tokko argan. Muka tokko argachuudhaaf gin gaafa awwaallee miti. Ji'a 5 enna. Ji'a 5 booda boqqolloo muka tokko dhannee cabsanna. Raammoo irraa ennee haramaa irraa ennee itti dadhabnee kotokkonnee muka ija tokko muka tokko argan. Kotkotaa malee iji tokko muka tokko hin ta'u. Inni dhumaa kakuu keessaa nagaamaa jira. Beela'uu jira. Namni kakuu atee nyaatu qabattoo isaatti buta. Namni kakuudhaa waan godhu iyyuu hin qabu. Fakkeenyaaf ennaa ilaali. Yaaqoobiidhaaf Isee mentaal gadameessa tokkotu isaan baate. Eefeewun. Yaaqoobiif Isee. Yaaqoobiif Iseewun garaadha tokko keessatti hundaa'uun macaafni maal jedha? Waaqayyoo Yaaqoobin hin jaallata. Iseewun jibbaidha. Yaaqoob waddarku Iseewun xallaa'u. Nan jibba gurbaan jedhame akkuma garaadha isaa keessaan ba'een foon muruutti ka'e. Mucaan kakuu qabu misira waxeessee ishee misirraa hafte afaan isaatti dibata. Eewwati kakuu baattee qaansiraa kan hojjettu. Kakuu baattee harka namaa kan eeggattu. Eeggadhu guyyaan quufaa ga'eera. Ameen hin jenne. Harka keessa ol kaasi. Guyyaan quufaa naaf hin jedha Waaqayyoodha. Namoonni Yaaqoob kun egaa kakuu kana baatee biyya abbaa isaatti bade. Atis akkasitti dhufte maatti beekna hin baddeef fayyaa kee dhufe. Badee biyya laabaatti qaansiraa hojjeta. Kakuun jira. Abbaan isaa Yisihaaqiidha. Qe'ee warra isaanii guddaadha. Namni kakuu baatee qaansiraa hojjeta. Yaaqoob Waaqayyoo maal siin jedhe? Anaan garaadha koo keessatti naa kakate. Hojiin kee maal? Qaansiraa. Naadoosi kaatiilaa jiraadhiyaas. Waaqayyo akkasiin jedha. Na eegi malee hin darbaa'edha. Fudhanne nama tokkitti fudhate. Na eegi malee sii darbaa'edha. Kanaaf namoonni baay'een kakuu qabu malee abdiin qaban. Argatteetta naa dubbisi. Dhaggeeffadhaa. Waaqayyo ergasii Museedhaan kunoo ani kakuu si wajjin nan gala. Kunoo ani kakuu si wajjin nan gala. Ergasii ishee jedhamtu gara booddeetti sin dubbisa. Ergasii maal ergasii itti himate isa qabatte. Saba kee hundumaa duratti guutummaa biyya lafaa irrattis biyya lafaa irra jiran hundumaa keessattis wanta dinqisiisaa takkaa ta'ee hin beekne nan godha. Kakuun siif gala. Takkaa ta'ee kan hin beekne nan raawwadha. Namni tokkittiin waa kadhattee dhufte hin jirtu. Kakuu sii gala. Takkaa ta'ee kan hin beekne sii raawwata. Waaqayyo guddaadha jedha ayyaati. Irra deebi'aa jedha. Kakuun sii gala. Takkaa irra lafaa irratti kan hin beekne immoo siif raawwadha. Yoo amantanis amanuu baattanis an kana teksii kana galgala abjuudhaa hin arge. Kana lallabi. Nama fayyuu jiraanaan jedha Yesuus. Booduma boqonnaa 30 lakkoofsa 10 arge. As dhufee egaa kan nama dhibu akka nama biddeen nyaatutti tan gomja'e. Kakuun sii gala. Takkaa waan ta'e hin beekne raawwadha. Ati barattee waa argachuu barbaaddaa, nagaddee waa argachuu barbaaddaa, heerumtee fuutee waa argachuu barbaaddaa, ayirooppirattee waa argachuu barbaaddaa, kakuu sii galee waan haaraa godha.
Kakkuusii galeen waan haaraa godha. Kidaanii gabaallo addis nagaraa dargaalla. Kakkuudhaan. Ijoollee nuyi biddeen lafaa nyaannatuun ta'in biddeen namaa nyaannatuun ta'in biddeen kakkuu nyaanna. Namni ameen hin jedhin rakkinni hamaan tokko yeroo gadi baatus qabata. Namni ameen jette gin amma yeroo gadi baatu sagantaa kana booda miseejii haaraan sii gala. Kanas Waaqayyo irraan dhaga'e. Mee kakuu kootiin jiraadhaa jedha. Kakuu koofan jiraadhaa jedha. ቃል ኪዳን ማለት በጣም አደገኛ ነው። ሰምኒ ኬኛ ዋኤ ከኩዳ ቤክ በተለይ ይፈመና ጎዳ ኦሮሞን ዋኤ ከኩዳ ቤክ ባዬ ቤክ ወረማኑቱም ቤኩ ማለ ሰምኒ ኬኛ ዱራኔ ከኩ ቤክ ኤርጋ አላቴናም ነከሲቲ ዘሪዳን ከኩ ቤክ ተሰገሌ ዋቀዮፎ ኢትፉፊ ዋናኒ ዋቀዮ ከሲፍ ጎዱ ሶዳቺሳ ዋንቴፍ ዋናኒ ዋቀዮን ከሲፍ ጎዱ ሶዳቺሳ ዋንቴፍ ሰምኒ አቲ ኢሳን ግዱ ጅራት ሁንዲኑ አርጉፍ ጅሩ አኒ ዋቀዮን ከ ዋናን ሲፍ ራወን ባየ ሶዳቺሳ ዋንቴፍ ወረት ግዱ ጅራት አርጉፍ ጅሩ ዋናን ሲፍ ራወዱ ዋን ጉዳ ዋንቴፍ ሰበት ግዱ ጅርቱ ሞማል ጎድ ኢናርጉ አማይኒ በረኩባላ ማፍ kuda afuri kuni isati qobatti bittu miti isanan narkama tarakaate ol kaya menjarika wana sirawadun qaba inni mo wan guddada sabati keessa jiraatu mo arguudhaaf jiru baay'ee kabbaadidha wan guddaan godha kana dhugaa yoon kana sobe waaqanna arga sirema koraciisen tiksi kan abjuun arge abjuru maayin arge nagarram takkaawan akkasi argeen beekon eenyu fudhatee manatti gala inni na raawwatu guddaa jedha ayyaati saba gosa sadiitu jira macaaficha keessa gosi kun sadanuu kakuusan arguuf jiru ollaa keetti falfalaan ayizaabiin caatnaggaadeen caaqaamiin sakkaaraamiin sobduun waliin ooftuun jee kana keessa kakicha argaa मेरे देवी कम कोट कुंजरी से सदी जेरी 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 काट जेरी जेरी करूँगा इतुफ़ी इस आनी हर्रसी अब्बोमु जबेसी एक इस हर्रसी अब्बोम मार्गोनी जबेसी एक इलाका इस हर्रसी अब्बोमु चिम्सी एक मारिफ वारा वस्तुफ जड़ा वासी तुमुरा इम्मा के रावड़ा isa si apomo chimsieke ama marif ka kunture betta si to bommin beku amantin ke sargi to korandar sargi malate baki gota namaka ku sargi da kesirba kaku hanqaqu da kille killeen yoo baay'ee jabeessanii qabaniin caba yoo lafaan dhaanisiin caba miizan kakuu ka edda taanaan xinnoon gajjallaa sana teessu torban sadii booda guddattee gararraa teessi namanna guddisa jettee yaadin warri wal guddisanuu wal fixaniiru siin kan si guddisu kakuu eeguudha haleluuyaa namanna guddisatteen eegin waa'een guddisaa afeera injiru abbaan guddisaa abbaa ajjeesaa malee abbaa guddisaa kee emi waaqayyo yesuus si duukaa galuudhaa injiru abbaan guddisaa abbaan buddeenaa ijoolleen guddisuun ergata malee ani warra amaarota warra kana'aanota warra hiitota warra Perezota warra Hiyotaa fi warra Miishota isin duraa ofee nan baasa kana booda isa siif raawwatamutu jal'oota si rakkiftu ofee baasa ofeen baasaa jedhe kakuun raawwadhaa waan raawwadhu immoo waan cimaa jedhe jarri immoo arguudhaaf jirti jedhe jaratti immoo natu ofee baasa jedha waan raawwatu waaqayyo beeka kanaaf iyyuu sagalee waaqayyoo keessaa
Phexros lammaffaa boqonnaa ammas waan dhaga'e. Arrumaa kaaftanii isiniyyuu dhuftee dhugaa baatu. Waanuma ajaa'ibaa siif raawwata. Ofuma keetiit anumaan akka ta'e jettuun godha jedha Yesuus. Maaliif an beela hin jeena namni kakuun quufu? Maaliif an dadhabe hin jeena namni kakuun jajjabaatu? Maaliif hin jabaatu jettee dubbatta yoo ta'e kakuu qaba waan ta'eef. Mogoleen nama kakuudhaa laafaadha. Maaliif laafa innaa jettee kakuu qaba waan ta'eef. Mootota isaa duraa boqonnaa 11 lakkoofsa 2 naa baasi. Kakuu jechuun kudhaa jechuun daraaruuf jedha isa jedhamudha. Akka jedhe Oromoon utuun ga'in liqeessitee utuun fudhatiin duuteedha. Utuu geessee liqeessitee ta'e fudhattee duuti. Utuun ga'in haasofna humna achoolaa haasofna. Haasaa keenyatu kakuu keenya caalinan jibbinaa dara. Of jaji kee maal sii godhe? Of tuultotaan Waaqayyo hin morma. Nyaara sittin guureedha. Lana garuu baay'een keenya ammumaadhaaf abbaa keenya argan. Kakuu Waaqayyoon qabnu kakuudhuma haadhaa dhaaltaatis. Mucaanis kakuudhuma abbaa dhaala. Warri kakuu Waaqayyoo dhaalan ijoollee ilmata abbaa caala. Waaqayyoo kakuu isaa siif raawwatu. Kanan ta'uu taanaatti sammuu hammee keetii geessaa jechuudha. Ani sammuu abbaa kootiin ga'a jechuudha. Kakuutu ta'e taanaan ilma abbaa baluusa sooreessa tasaabii bitee harka keecha ol kaasi. Maqaa gooftaa Yesuus yoo nama Waaqayyoo ta'e dubbiin kun laphee keetti si haa qabatu. Intala abbaa baluu akka isaanii miti isheen maatii isaanii caaltee jedhama. Garuu akkuma haadha isheetii taate isheenis. Kakuu Waaqayyoon fudhannu jechuudha. Kakuu Waaqayyoo irra gadameessa keessaa baanee fudhanne jechuudha. Isaan saba warra kaan warra Waaqayyoo waa'ee isaaniitiif Israa'elootan isaan yaada keessan gara Waaqayyoolii isaanitti akka hin jal'ifnetti intaloota keessan ilmaan isaaniitiin hin heerumsiisinaa. Intaloota keessan ilmaan isaaniitti hin heerumsiisinaa. Maaloo keessan maaloo isaaniitti hin heerumsiisinaa. Intaloota keessan isaan kakuun qaban isinii wajjin intaloota keessan ilmaan isaaniitti hin heerumsiisinaa. Ilmaan keessanis intaloota isaaniitti hin fuusisinaa. Ilmaan keessanis intaloota isaanii hin fuusisinaa. Intala keessa ittiin heerumsiisinaa. Isinis ilma isaanii hin fuudhinaa jedha. Amma lafa kakuu keenyaan jirru iddoon taanee jirra. Mincannaqe Waaqayyo waan barbaade haa godhu. Kanaaf kakuun keenya maatii keenya biraan geenye. Ati iddoo malee waraa jette malee silaa Waaqayyo fagootti si darbachuudhaaf jira. Situ kakuu keerra magaasii kaa'e. Guddinni biyya Itoophiyaa kakuudhaan miti inni kaan musliimaa kaffalee inni kaan sagaagalee guddate. Malee kakuu Waaqayyo 100 keessaa tokkittiidha. Harka kee achi ol kaas ergaan qaba. Kan jaraan rukutuudhaaf kan hiyyeessaadhaaf yaa raawwatu Yesuus. Intala keessa ittiin heerumsiisinaa isinis kan jaraan fuudhinaayi. Garuu yeroo tokko kakuu mee irra deebi'aati ofii warri qabdan anaaf kakuu koo gannaa dhiiseedhaa iyyaati. Irra deebi'aa jedha waayifan jedha. Akkasnaan jedhee Waaqayyo abjuu kootiin warra tarratti lallabduu jedhe. Dhugaa Waaqayyooti. Carraa haaraa eebba haaraa sagalee haaraatu mana isaaniitti galanaan jedha. Haleluuyaa. Lammata jooraan taatu. Tarii jooraa kan nu godhu maaloo dhannaa jettan eessa raqenni Waaqayyo dubbate. Attam ta'e eet gabbaa. Dubbiftuwaa. Gooftaan wanta abdachiise raawwachuudhaaf hin seessu. Akka namoonni tokko seesutti isa lakkaa'an miti. Akka namoonni tokko maal ta'utti? Seesu jechuun maal jechuudha?
Gooftaa waan dubbateen seesu. Namoonni tokko immoo akka inni seesutti akka seesu inni jedhamu kuni akka shakkii xirixaareessa jedhamu. Akka namoonni isa xaraxara itti miti. Ijoollee mee Waaqayyoo waaqarra jira jedhaa iyyaati. Akka namoonni seesan miti jedhamu. Inda ሰዎች አይደሉም. ጥርጣሬ የሌለ ቃል ነው። Kakuudhaam. Namni utuu bukoon qopheeffatiin eeleetti lokkofatu. Bukoo qopheeffatee eeleetti lokkosee biddeen tosha. Akkasin ta'u taanaan bukoon mana isaan jiru taanaan eelee lokkofamu jechuudha. Kakuu jechuun akkasii jechuudha. Waan qophaa waan bullaa ganaa isa of cootti geessa miti. Biddeen harkarraa afaan naqu. Hin seesin. Hin ta'uttee yaaddee. ምናልባት እንጂ ረክኒኑት ዋቀዮ እጅን ቀምኑ ዱበቴ ትሩሳት ኢሰቱ ሞጎሌ ነመቡሳ ነመቶኮፍ አቻ ሰሙተ ከኩ ኢኒኒ ወጋር ራሴ ጀደ ጉያ ራሴ ፈታው ነምና ምን ጀዶ ተኖት ቶላ ኢኒኒ ወጋር ራጀ ጉያ ራሴ ፈታው አከለም ቶኮ ቶኮ ዱበቴ ሴሱሚቲ ኢቱፊ inni namoonni hundinuu yaada garaa isaanii akka geeddarataniif malee gaarri tokko iyyuu akka badan waan hin barbaanneef obsaan isiniif hin danda'a. Mucaa kakatee kenneef Waaqayyo kan nama dhibu Abrahaam dulluma keessa mucaa tokkitti argate. Mucaan masana moo qaalii aarsaa naa dhiyeessee isa guyyaa meeqa deemu? Guyyaa 3 karaarra deemu. Maal qalu? Mucaa qalu. As waa'ee biraan haasa'an mucaan qalu haasa'u. Mucaa qaluudhaan miti Waaqayyo kan inni barbaadu. Abrahaam akka inni mucaa qalu barbaada Waaqayyo miti. Kakuu Abrahaam isa dhumaati malee. Isa dhumaa gaara Mooriyaati mucaa fuudhee gadi bu'e. Isa dhumaarra ergaansii qaba. Gaara irraa guyyaa gaafa sanbata guddaa sagantaa wanii irratti kakuu kee fudhattee manatti galta. Ati maali mucaa du'aa baatta? Yaa? Ka'e lafa. Fidii kottu. Maal takkas godhi? Namni keenya akimii irra addana kaardii baasanii hin jiru miti ree natsaa. Kanaaf fida. Akimii maan geechitu mucaa? Akimii maan geechitu? Akim asan fidattee dhiiftee? Ilaala as fiduudhaadhee mucaa ajjeessa daa'ima. Achi ciibsi. Daa'imni kun guyyaarraa hin dabartu garuu hin duutu naan jedha Yesuus. Maalan isinii godhaga. Ammatu mana keessa itti galee isin rakkisu. Daa'imni kun har'a hin dabartu garuu nan hambisa jedha Yesuus. Akimis barbaachisaadha malee goyyoomina. Waaqayyo beektonni lafa kana hin jiraatu ta'e macaafni kun hin caafamu. Macaafa kana hiikee kan nuun ga'e beektoota. Afaan ishee dubbachuu dadhabeeraa. Miilli ishee ejjechuu dadhabeeraa. Midhaan bishaan lagatteetti. Sirriimiif jaa? Eeyyee. Akka inni godhu hin beektu. Sammuurra badaa. Hey! Dhiiga Yesuusiin dubbadhu. Yes. La pauta me Jericho. Furadua si oshera Waaqayyo.
namichi kuffiyyaa uffattu adiin sun lafaa ol ka'i. Inni dhaga'u namichi kun qophisi gara koo kottu. Atumti kottu gara koo. Achiin ol ba'i. Sodaatiin kottu. Gurbaan kee kun hojii harka namaatu irratti hojjetame. Warri mucaa kee baraachan ta'anii gammadaa jiru. Birrii 40,000tu ba'e. Footoo isaa burcuqqoo ta'anii ilaalu. Akka inni waldaa keenya keessa jiru argaa jiru amma. Amma dhaqeen burcuqqicha cabsa jedha Yesuus. Jiraataadha Yesuus. Takka rafee ka'eetu har'a galgala maqaa kee si waama. Takka rafee ka'ee maqaa kee si waame eessan jira jedhaa sana booda fayyee bula. Aamen. Aamen. Deema.